jecha waan taateef mee manni barumsa sadarkaa lammaffaa ati itti baratte Hayaat Muhammad maal jedhama manni barumsichaa? Yuya Shamar Kafune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sagantaa tamsaasa kallattii gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin qophii addaa shamarran jedhu kutaa afraffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Marrigaa dursi addunyaa kanaan nageenya waan taateef irra deddeebuudhaan nutis bakka jirtanitti ammas irra deebinee yooyyaa isiniin jechuuf dirqameen jira. Kutaa afraffaa keenya har'aa immoo sagantaa qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan teenya har'aa shamarran keessa eenyu kan jedhu kallattiidhaan ergaan isiidhaan isin wal barsiisan boodatti waan hundaafuu lixa Oromiyaa Jimma Abbaa Jifaar isin geesse shamarreen kun eenyu kan jedhu kallattiidhaan mootu ishirraa wal baran. Dhuguma dubbachuuf akkuma beekamu artistiin gameessi artist Noo Gobanaa gannoota kurnaniin duratti waa'ee shamarranii irratti walleelee ajaa'ibsiisaa wallisuudhaan shamarran amaanaa akka ta'anis kallattii adda addaatiin aartii Oromoo keessatti artistoonni Oromoo kallattii adda addaatiin itti fayyadamuudhaan ergaa gurguddaa saba kanaaf dhaloota kanaaf dabarsaa turanii jiran. Kutaan afraffaan shamarree keenyaa sagantaa qophii shamarranii jedhu guyyaa har'aas foddaa madda walaabuutiin qabadhee kan isiniif dhiyaadhe aan obboleessa keessan Falmataa Roorrooti. Sagantaa keenya irraa kallattiidhaan jalqabee jira. Eenyu kan jedhu immoo kallattiidhaan erga isaanii wal barreen boodatti walitti deebina waan hundaafuu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftee sagantaa madda walaabuu qophii shamarranii jedhu kutaa afraffaa irratti sa'aatii kee aarsaa gootee baga nagaan dhufte isin jechuun barbaada. Baga nagaan nu hidatillee. Eeyyangaa keessummaan teenyaarraa eenyu yoo jenne daawwattoonni keenyas akka wal baraniif madda walaabuun qofa osoo hin taane warroonni sagantaa madda walaabuu hordofaa jiran gara sooshaal miidiyaatiin madda walaabuun eenyuun qabatee dhufe jedhanii gaafii akka hin kaasne kallattiidhaan erga wal barsiifteen boodatti sagantaa keenyaarraatti seenna. Ani Hayaat Muhammadin jedhama. Dhalattuu godina Jimmaa aanaa Mannaati. Hayaat kan ittiin dhalatte godina Jimmaa Abbaa Jifaar keessaayyuu godina qabeenya uumamaa lecala uumamaatiin bareedina guddaa qabduu fi uwwisa diinagdee keessaayyuu dachee magariis taate Jimmaa Abbaa Jifaar ittiin dhaladhe jechaan jirta. Wallee kana si affeeree walittiin deebinaa turtii gaarii siin jedha. Alizaaye sanyiin kan kee hundee Munaa wajjin margee Sin jaalladhee shakkee Gaafumaan si argee Ija koo si argee Ankaan biraan laloo Angoo si haa godhoo Gooftaan hundaa caaloo taate artiileen Oromoo artistiin Oromoo kallattiilee adda addaatiin mul'isanii jiran waltajjiilee idil addunyaa toora artii keessatti waa'ee Jimmaa Abbaa Jifaar akka gaariitti wallisanii mul'isanii jiran. Mee kallachiidhaan dhuguma dubbachuu fi Hayaat kallattiidhaan sagantaa keenyatti deebinee jirra qophii shamarran jedhu kutaa afraffaa irratti kallattiidhaan qabadheen dhiyaadheen jira. Jimmaa Abbaa Jifaaritti dhalatte mee dhuguma dubbachuu fi Hayaat maatii akkamiirraa dhalatte fakkeenyaaf maatii keetirraa jalqabna waan taateef maatii keessaniif shamarree meeqaffaadha Hayaat? Ani maatii kiyyaaf shamarree dhumaati. Mucaadhuma dhumaatii walumaa galatti. Yaa maatii kiyya keessa abbaan kiyya daa'imummaan irraa du'e haadha kootu na guddiste. Haadhaa fi obboleeyyan kootu na guddisanii. Obboleeyyan koos haati koos wal ta'anii karaa barnootaanis karaa quraanaanis na barsiisanii asiin na ga'anii jedhamanii jechuun barbaada. Abbaa keetiif caffee jaannataa hawwinaa rabbiin isaanii araaramu namni hundinuu addunyaa kanarraa hanga dhumaa waan hin jiraanneef rabbiin obsi haa kennu. Akkasuma maatii kee sagantaa kana kan hordofaa jiraniif bakka jiranitti akkasuma firoottanii fi ilmaan Oromoodhaa bakka jiranitti jajjabin isaanii hawwina. Waan hundaafuu sagantaa keenyaadhaa qophii shamarranii irratti argamuu keetiif duraan dursee ammas irra deebinee galatoomsiin jechuun barbaada. Mee dhuguma dubbachuuf Hayaat umrii ijoollummaa keetii akkamitti dabarsite mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lamaffaatti osoo hin darbiin duratti mee ijoollummaa kee mana barumsaa akkamitti dabarsite fakkeenyaaf? Yaa umrii ijoollummaa kootti otoo mana barumsaan seenin quraanaan qara'an ture. Mana keessattis
xiqqoodhuma maatiin koo haati koo waan beektu irraa na barsiisti turte achi booda gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaati. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Keessaayyuu umrii ijoollummaa kan ittiin dabarse barumsa amantaa irratti jechuudha yaadna dabarsitee jirta galatoom ulfaadhu waan dura hundaafuu mee dhuguma dubbachuu fi keessaayyuu elementarii yookaan mana barumsa sadarkaa tokkoffaa yeroo seentutti barumsi amantaa barachuun sun yeroo hedduu hawaasa keessatti wanti argaa jirru barumsa amantaa barachuun hedduu nama fayyada barumsa idilee barachuudhaaf kan jedhu wantoonni akkasii sun ni jira barumsa amantaa jalqaba irratti barachuun kee hangam takkaas fayyadee jira asirratti mee? yaa barumsa amantaa barachuun koo hedduu na fayyade. Akkan cimu yeroon mana quraanaa deema mana barumsaattis illee akkasuma nan deebi'a. Shiftiidhaaniin baradha ergan barumsa koo sadarkaa tokkoffaa eegalee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf barnoonni amantaa yeroon jalqabutti sirriitti na fayyadee jira. Galatoom ulfaadhu mana barumsichaa sadarkaa tokkoffaa naannawa keetitti argama mootarii carraan godhee fageenya duratti argama yoo fageenya irratti argame haala kamiin deemaa turte of duuba deebichee jiruu fi jireenya kee ijoollummaa yaadachuuf dirqamtee jirtan of kolchisiin jedha manni barumsichaa naannawa keessanitti dhiyaata mee maal fakkaata haalli mana barumsaa yeroo sanitti of duuba deebitee yaadattu amman tanatti? Yaa haalli manni barumsaa namatti dhiyoodha. Naannoodhuma mana keenyaati. Haa ta'u egaa haaluma bareedaadhaan baradhee dabarsee hedduu namatti tola ture. Hayat garanattiin kan si waami gara madda walaabuu miidiyaatti dhiyeenya kana keessaa gara sooshaal miidiyaattiin ijoollee hoggaan gorsitu arguudhaan namoota adda addaa irraa odeeffadheen ture garanatti si fiduudhaaf jechaadha. Hayat mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti cimtuudha sadarkaa qabachaa dhuftee wantoonni akkasii sun yaadonni akkasii sun ni jira. Mee kun hangam takka dhugaadha mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti barumsi haalli barumsa keetii maal fakkaata keessaayyuu sadarkaa tokkoffaa bahuu sadarkaa lammaffaa dorgommii keessatti wantoonni adda addaa kaka'umsi kee maal fakkaata mana barumsaa sadarkaa tokko haga sadarkaa 8ffaa kutaa 8? Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti haala gaarii nan dabarse sadarkaa tokkoffaa dhumatuun bahuu haga 8 xumure gara iskuulii ta'u. Isa taarmiin jedhamu sanfaa waan akkasii san iskooriin goone yookaan mootu carraan arganne kutaa tokko waan kutaa lamatti darbuu lamarraa sadiitti darbuu carraalee akkasii yaa darbeen jira kutaa arfaffaarraa gara kutaa 6tti dabaladheen jira dablii tuqee jechuudha. Maashaallah. Galatoom ulfaadhu odeessi nu dhaqqabe dhugaa ta'uu asumarraa argannee jira galatoomi namoota biroo irraa argadhe jechaadha. Mee as biratti mana barumsaa tokko waga 8 keessatti keessaa umrii ijoollummaati maal taphachuudhaan yookaan muuziqaa wallisuudhaan wantoonni adda addaa ni jira sagantaaleen idilee ni jira barumsi ati sirriitti barumsa kana nan jaaladha ittiin milkaa'etteeti yeroo ijoollummaa keetitti xiyyeeffannoon barachaa turte kamidha mee fakkeenyaaf barumsa gulantaa adda addaatu jira ispoortiin jira ji'oogiraafiin jira baayoloojiin jira wantoonni adda addaa jira kamirratti xiyyeeffattee turte yeroo sanitti borittiin milkaa'etteetiin? Barumsa herreegaa hedduun jaalladha. Sadarkaa tokkoffaa keessatti hedduun jaalladha. Ergan kutaa tokkorraa ol siqaa gara kutaa 5-6tti deemaa dhaqee immoo fiiziksii fi keemistirii baayoloojii kan hedduun jaalladha barnoota hunda caala baay'een jaalladha barnoota. Keessaayyuu bu'aa bayii adda addaa keessa darban manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti barumsi akkuma jiru ni jabaata wantoonni akkasii sun ni jira darbee mee kanaan wal qabatee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessaa osoo hin bahin duratti barsiisaa yookaan barsiiftuun galateeffattu akka ati cimtuuf namni galateeffattu mana barumsa keetiis maqaa nu yaamtee asumaan mana barumsa akkasii jetteetiin fakkeenya mana barumsa itti barattisan maqaa nu yaamtee barsiisaa kiyya yookaan barattuu kiyya waan akkasii irratti na fayyadde jettee yaadda barsiituuf yoo jiraate carraas ilaalla tarii viidiyoon kun isaan dhaqqaba waan taateef. Barsiisaan sirriitti galateeffadhu niin qaba. Barsiisaan sirriitti galateeffadhu barsiisaa Bayyanee hedduu galatamu jechuun barbaada. Barsiisaa herreegaa kootiiti. Yeroo baay'ee na wajjin cinqame laabraarii deemu bakka hunda deemu jedhee kan na wajjin cinqame sadarkaa kanaan nagee barsiisaa Bayyaneedha hedduu galatamu jechuudha. Egaa keessaayyuu barsiisaa Bayyanaa jettee natti fakkaate yeroo goggoruun baadde hedduun galateeffachuun barbaada carraa miidiyaa argadde kanaan ergaan dabarfadde jechuudhaan Hayaat Muhammad ergaa dabarfattee jirti. Mee barsiisaan Bayyanaa maal si godhe barumsa kamirratti si gargaare keessaayyuu sagantaa tiitoraalii yookaan immoo sagantaa dabalataa siyaamuudhaan immoo maal irratti si gargaare mee dhugaan jirtu maal fakkaate yeroo sanitti?
Barsiisaa Bayyanee jechuun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e mana barumsaa keenya qabee kan dhaabu barsiisaa sana dhugaa dubbachuuf barsiisaa herreegaa ture. Barsiisaadhuma herreegaa ta'ee assaayimentii adda addaa nuu kennee barumsa dabalataallee xinnaa fi guddaa nu yaamee akkasuma nu barsiisaa ture. Deebi'ee immoo akka nuti barnoota irraan oolleef sirriitti mana barumsaa sanatti namni baratee barumsa nuunu yoo oolle baay'ee qaxxaama. Sodaa isaatiif jecha yoon cabellee okkolaan naqa dhugaa dubbachuuf asumaanuu baay'een galateeffadha barsiisaa Bayyanee. Ergaa kenna barsiisaa Bayyanaatiif asumaan dabarsinee jirra dhugaa dubbachuuf galatoomiyatis isaan of duuba deebitee yaadachuudhaaf. Mee carraa kunuunsa biqiltoota dhaabuu wantoonni akkasii sun ni jira. Har'aan tana mukni dhaabde yookaan mootu waddeessi dhaabne yookaan baargamoon dhaabde wanti akka yaadannootti qabdu mana barumsa keessa jira. Eeyyee ni jira. Hojii duulaatiin. Yaa biqilaa gaattiraa fi abukaadoo kana dhaabeen ture mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti akkasumas ababaa mana wanta akkanaa dhadhaabaan ture. Galatoon ulfaadhuu keessaayyuu mukkeen adda addaa wantoota akka abukaadoo kana dhaabeen jira jetteerta nama hundaafuu kun yaadannoo gurguddaadha umrii sanitti jechaadha. Waan hundaafuu mee jaalalti fa'aas qabdee jirti mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti mudannoon adda addaa ni jirti jaalala hoggaa jedhan jaalalleewwanii kan jedhamu jecha jaalala biyyaattu jira jaalala maatiitu jira jaalala dhuunfaadhaan wal jaalatan jira. Keessaayyuu dhiibbaan gama jaalalaatiin barnoota keetirratti si dhiibaa ture yookaan mootu yeroo sanitti si qunname jira fakkeenyaaf mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti mudannoo jaalalaan qaba. Sababbiin ijoollummaa keessa turte waan taateef dhimma jaalalaa keessan galle. Galatooma waan hundaafuu ergaan hangana jenneen boodatti keessaayyuu mana barumsa sadarkaa lammaffaatti darbina. Manni barumsa sadarkaa lammaffaatti akkam ture mee haalli barumsaa keessaayyuu sadarkaa lammaffaa keessatti afaan Ingiliffaatti wayittii garas darbinu ni ulfaata. Kanaan wal qabatee wantoonni tokko burjaajiinsi yookaan mootu haamlee kee kaleessaa irratti wantoonni si fuuldura dhaabbatan fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin ji'oogiraafii barachuun, baayoloojii barachuun, herreega barachuun wantoonni akkanaa kun yeroo tokko istaaggatee yeroo nama dhaabu argaa turre. Mee kanaan wal qabatee wantoota akkasii mudannoo akkam ture kutaa sagalitti wanti jiramoo akkuma duraanii cimtee deemaa turte? Kutaa sagalittis akkasuma wanti jijjiirame hin jiru. Xiqqoo yeroo jalqabaaf barnoota Ingiliffaan barachuun ni ulfaata. Haa ta'u malee raabilarii deemee nan qo'adha. Akkasumas pilaazmaadhaan baranna. Innaa hagis maranatti hin ulfaanne barnoonni afaan Ingiliffaatiin baratamu kunillee jechuudha. Galatoome ulfaadhu barumsa kee kutaa kudhanis mana barumsa maqaan isaa maali asumaan nuuf eeruu yoo dandeesse tarii maaliifii tarii viidiyoon kun ni gaata waan taateef hiriyoota kee barsiisota kee namoota adda addaa bira ga'uu danda'a waan taateef mee manni barumsa sadarkaa lammaffaa ati itti baratte Hayaat Muhammad maal jedhama manni barumsichaa? Manni barumsaa sadarkaa lammaffaatti baradhee mana barumsaa Yabbuu sadarkaa lammaffaadha. Yabbuu jedhama. Galatoom ulfaadhu mana barumsichaatti mee akkam ture kutaa 10 hoggaa fixxe sadarkaa yuunivarsiitiitti darbiteerta moo kutaa 12 achi baratte moo booddee mootu qorumsa fudhachuun ni jira kutaa 12 erga fixxeen boodatti waa'een riizaaltii keetii yookaan firiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12 yookaan kutaa 10 maal fakkaata mee as biratti kutaa 11 darbitee jirta moo jidduma kuttee gara kolleejii seente? Kutaa 11 fi 2 naannoodhuma mana barumsichaa xiqqoo ishee Yabbuu dhumate xiqqoo ishee irraa ol siqa. Naannoon sun naannoo Gobaaxaa jedhama. Naannoo sanatti baradhee pireparaatoorii kutaa 11 fi 12 akkasuma carraa yuunivarsiitii argadhee waldaa yuunivarsiitiitiin eebbisanii ba'e. Galatoom ulfaadhu yuunivarsiitii kamittiin baratte fakkeenyaaf kutaa 12 erga fixxee faakaaltii sooshaal saayinsii moo naachuraal saayinsii barachaan turte yuunivarsiitii keessatti? Naachuraaliidha. Naachuraal saayinsii yuunivarsiitii Jimmaarraa? Waldiyaa yuunivarsiitii. Waldiyaa yuunivarsiitii isa kibbatti argamu kan? Warra galatoom ulfaadhu waan hundaafuu. Barumsichi barachaa turte barumsa addamee kan baratte? Narsiin baradhe. Faakaaltii sooshaal saayinsii moo naachuraal saayinsii barachaan turte yuunivarsiitii keessatti? Naachuraaliidha. Naachuraal saayinsii yuunivarsiitii Jimmaarraa? Waldiyaa yuunivarsiitii.
Okay, galatoom ulfaadhu waan hundaafu. Barumsichi barachaa turte barumsa damee kan baratte. Narsiin baradhe. Doktorii. Fiildii narsiidhaan hin baradhe. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan dhuguma dubbachuuf shamarree gameettii dhalachuu godina Jimmaa Abbaa Jifaar kan taate Hayaatiin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Yuunivarsiitii kan seente yuunivarsiitii Waldaa turte keessaayyuu dhimma fireeshummaati yookaan mootu jalqaba yuunivarsiitii seenuutiin wal qabatee wantoonni tokko tokko nama mudatan mee waldaatti taatelee akkamitti qunname wanti yaadatti yoo jiraate gaafa jalqaba fireesh taate yuunivarsiitii Waldaa seentu akkam turte Hayaat Mohammad daawwattoonni keenyas maatiin keetis asumaan argan waan taateef tarii hiriyoonni keetis kan yuunivarsiitii wajjin laayifii dabarsite seenaa dabarsite ni argan waan taateef akkam ture yuunivarsiitii Waldaa keessatti turtiin jalqabaadhaa keessaa yeroo fireeshii turtetti. Yeroo jalqabaaf yuunivarsiitii Waldaatti hedduun rakkachaan ture. Rakkachuu gaafan siin jedhu afaan Amaaraan beeknu. Naannoo sanatti baay'inaan kan dubbatamu afaan Amaaraa ture. Ani akka kootti afaan Amaaraan beeku. Yuunivarsiitii keessaa nyaanni nu kennamu nutti tolu dhiisee gadi baanee bitachuudhaaf nutti gurgurachuu didanii nyaata. Achi booda akka carraa ta'ee Oromoo fi akkasuma girgirri ni jira. Girgirri sana keessatti cabee miidhameen ture naannoo mana barumsaa yuunivarsiitii sana keessatti. Achi booda baay'ee rakkachaan ture. Mana barumsaa sana keessatti booddee doormii keessatti illee lolisni ka'ee ture. Booddee awwaara sun gadhiisanii ija nu gubee dhakaa irratti gubee baay'ee miidhameen ture yeroo Sababbiin miidhamuu keetii maali? Qabsoo barattootaa ture moo sochii qabsoo sirna wayyaanee kuffisuu bara 2015-16 baricha kam keessa dhimmichi kun kan geggeeffame yeroo Waldaa turte bara kam keessa turte yuunivarsiitii? Bara 2010 ture. Okay. Baricha san keessa qabsoo ture dhuguma dubbachuudhaaf baga Rabbiin si baasee har'aan tana fayyitee biyya ormaa keessatti nama dalagatee sochii jireenya fooyyeffachuuf argamtu keessaa shamarree takkadha. Turtii yuunivarsiitichaa yeroo biraa walitti deebinaa kallattiidhaan meeqa Jimmaa Abbaa Jifaarittiin si deebisa. Akkuma beekamu Jimmaa Abbaa Jifaar qabeenya uumamaatiin dachee badhaatee fi leecala uumamaatiin dachee qubsama Oromoo fi Oromiyaa keessatti arginu keessaa takka Jimmaa Abbaa Jifaar. Mee Jimmaa Abbaa Jifaar dhuguma dubbachuudhaaf maaliin beekamti? Jimmaa Abbaa Jifaar akkamitti ibsuu dandeessa? Yoo ibsiin jedhaatan tana Jimmaa Abbaa Jifaar. Qaama Oromiyaa keessaa lixa Oromiyaatti kan argamu dachee sena qabeettii fi magariisa kan taate Jimmaa Abbaa Jifaar seenaaleen hedduun ni dubbatu. Odeessi akka beeknutti lafa magariisa guutumaan guututti jedhanii mee ati hoo Jimmaa Abbaa Jifaar ittiin dhalatte ittiin guddatte waan taateef Jimmaa Abbaa Jifaar tarii gara madda walaabuutiin akkamitti ibsuu dandeessame? Jimmaa Abbaa Jifaar jechuun egaa akkuma beekamu qabeenya uumamaatiin illee ni beekamti. Qabeenya uumamaa isheen ittiin beekamtu buna. Bunni kunis egaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 406 fagaatee argama. Keessumaa magaalaa Gaoroo irraa immoo kiiloomeetira 15 fagaatee argama. Naannoo sana kan jiru muuzeemii xiqqoo tokko jira iddoowwan turizimiif ta'an. Dhakaa adda addaarraa bocamee naannoo sanatti kan daawwatamu jira. Jimmaa keessaa egaa namni yeroo jalqabaaf buna argee nama maqaan isaa Kaalid jedhamudha. Jimmaan egaa qabeenya uumamaa baay'ee qabdi. Akkasumas gootota hedduu of keessaa qabdi. Jimmaa jechuun kutaa Oromiyaa keessaa ishee tokkodha malee karaa kamitti akka namni fudhatu miti. Paartiidhaan hin qoodamtu. Kutaa Oromiyaa keessaa ishee tokkodha. Jimmaa Abbaa Jifaar jechuun akkasuma qabeenya uumamaa hedduu of keessaa qabdi. Goototaan akka Abbaa Jifaar kanneen akka Jaaldaagaa Daannoo kanneen akkanaa of keessaa qabdi. Iddoowwan hawwata turizimiif ta'an immoo kanneen akka Saqaa, Fincaa Saqaa, Masaraa Abbaa Jifaar kan jireenitti argamu yeroo jalqabaatiif kan hundaa'e sanneen of keessaa qabdi. Egaa Jimmaa Abbaa Jifaar mootummaa shaniin bulti. Mootummaa shanan isiin ittiin bultu kun shanan gibee jedhamanii waamaman. Moggaasni maqaa shanan gibee kan ka'e mootummaa shaniin waan bultuuf moggaasni maqaa kanaallee ka'e. Mootummaan shanan kun Limmoo, Guumaa fi Gommaa fi Jimma Geeraadha. Mootummaan shanan kun gahee mataa jaraa qabu. Sanaan keessaa mootiin Abbaa Jifaar Jimmaa bulchaa turanii jechuudha. Hunda jaraa walitti qabanii kan bulchaa turan mootii Abbaa Jifaar turanii jechuudha.
Shanan Gibee kun kan isiin hundooftee